taate badhaasa qarshii 10,000 qabdan gaafsa namoo namni biraa dhufe deebii kana natu deebise komantiin kun kiyya anatu fudhachuu qaba jechuu danda'a. Kanaaf maqaa isin amma keettan kanaan gaafasan kabajamtootaa fi hordoftoota mootii miidiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi kee kan kabajaa lagee qaxxaamuree tulluu qaarii isinaa dhaqqabu fo'an mootiidha. Qophii addaatiin deebi'ee dhufee jira. Qophiin kee kan guyyaa har'aa badhaasa qaba. Badhaasa kana fudhachuudhaaf sirriitti itti yaaddanii xiinxallitanii gaafii kana deebisuudha. Gaafii kana yeroo deebiftan komantii keessan bifa bareeda ta'een akka dubbifamuu danda'utti eenyummaa keessan wajjin lafa kaa'uudha. Akka tasaa yoo mo'attan qarshii 10,000 bakka isin jirtanitti isinii erga. Shakkii takka hin qabu, sobaa miti, dhugaa jirtu. Gaafii sammuu fi itti yaaduudhaan xiinxalluudhaan deebisan waan ta'eef namni wanta kana itti yaadee xiinxallee tilmaama gaarii godhee deebii kana deebise qarshii 10,000 bakka isin jirtanitti isiniif erga. Keessattuu gaafii kana ijoolleen biyya jirtan osoo yaaltanii hedduu natti tola. Sababni isaas qarshiin 10,000 nama biyya biraa jiruuf hangana hundallee faayidaa hin qabu. Garuu nama biyya keessa jiruuf faayidaa guddaa qaba waan ta'eef deebii kana sirriitti itti yaadaatiif deebisa. Gaafii kiyya gaafachuudhaan duratti wantoota tokko isiniin jechuu barbaada. Gaafiin kiyya waa'ee tapha addunyaa ilaallata. Tapha addunyaa yeroo ammaa kana deemuudhaaf qophaa'aa jiran irratti gaafii tokko isin gaafadha. Gaafii tokko qofa. Gaafiin kiyya maayinni wanta jedhu dhuma irratti argitu. Garuu taphni addunyaa kun fiifaan urga qophaa'ee waggoottan 84 lakkoofsiisee jira. Waggoottan 84 kana keessatti yoon dogongoruu baadhe biyyoonni garaagaraa waancaa yeroo 2, 3, 4, 5 kan fudhatan jiranii. Kan ammoo yeroo takkallee fudhatin jiru. Kan ammoo irrumattiyyuu carrama hirmaatuutu hin argatinis jiru. Biyyoonni kan ammoo maqaa dha'uudhaaf yeroo dheeraa namatti fudhata wanta ta'eef maqaa isinummaan eenyutu waancaa kana hangammaa irratti hirmaatanii eenyutu ammoo fudhatini wanta jedhu laala. Garuu biyyoonni sadarkaa tokkoffarraa lammaffaa sadaffarra jiran eenyuunfaa waancaa kana fudhachuudhaan waggoottan 84 kana keessatti carraa irratti hirmaachuudhaan argatanii hanga ammaatti waancaa kana fudhachuudhaan sadarkaa tokkoffarra kan jiru Biraaziilidha. Biraaziiliin waancaa 5 fudhachuudhaan sadarkaa tokkoffarra jirti. Lammaffaa fi sadaffaan addaan hin baabu. Jarmanii fi Italiin 4 fudhachuudhaan qabxii tokkorra jiru. So lammaffaa fi sadaffaan eenyuun akka ta'e addaan beekuun hin danda'amu. Tarii yoo barana addaan bahe malee bara 2022 kanarratti eenyu akka fudhatu hin beekamu jechaadha. So gaafii kiyyatti hin dhufa. Gaafii kiyyatti dabruudhaan duratti mee baroottan kana keessa bara 1930 urga taphni addunyaadhaa qophaa'u eegaleerraa eegalee eenyuunfaatu waancaa kana fudhachuun beekaman wanta jedhu wajjin laalla. Bara 1930 irratti Uraagaayitu fudhachuudhaan eegale jechaadha. Tapha addunyaa jalqaba Uraagaayin 1930 irratti fudhachuudhaan eegalte. 1934 Itaaliitu itti deebi'ee fudhate. 1938 ammas Italiin itti deebitee waancaa kana fudhatte. 1950tti Uraagaay yeroo lamaffaadhaan irra deebitee fudhatte. By the way biyyoonni lamaan kunniin Uraagaay fi Italiin bara sanitti bara taphattoonni bitamuu hin eegalin sanitti bara taphni kubbaa miilaa kun gara biizinasaatti deebi'ee ittiin mallaqa qumaara ittiin taphachuu hin eegalamin dura taphattoota ciccimoo hedduu beekamoo qabdi. Waancaa addunyaa yeroo walirratti akka fudhatan irratti taphni isaanii ciccangama akka cimoo akka ta'an asirraa ni mul'ata jechaadha. Bara 1954tti Jarmaniitu fudhate. 1958tti Biraaziiltu fudhate. 1962tti ammas irra deebiidhaan Biraaziiliin yeroo lammaffaadhaaf fudhatte. 1966tti Ingilaand biyya UK'tu fudhate jechaadha. 1970tti Biraaziiliin ammas yeroo sadaffaadhaaf irra deebitee fudhatte. 1974tti Jarmaniin yeroo lammaffaa fudhatte. 1978tti Arjentiinatu fudhate. Irra hedduun keessan Arjentiinaa ni beektanii yeroo ammaa kana garuu hedduu dadhabatee jirti. Bara 1978tti Arjentiinaan erga fudhattee booda 1982tti ammas Itaaliin irra deebitee fudhatte. 1986tti Arjentiinaan ammas yeroo lammaffaadhaaf irra deebitee fudhatte. 1990tti Jarmaniidhaan ammas waancaan fudhatame jechaadha. Bara
sagaltamii afuritti Biraaziliitu fudhate bara 1998tti Faransii bara 2002tti Biraaziliitu irra deebi'ee fudhate biyyoonni kunniin dhugamatti ciccimoodha warra biyyoonni akka Biraaziliin warra kubbaatii beekamaadha warra kubbaallee oomishee jedhamu so biyyoonni tunniin dhugamatti tapha kubbaa irratti ciccimoodha waan caallee fudhachuudhaan Biraaziliin sadarkaa tokkoffara jirti Jarmaniin lamaffara jirti Itaaliinis lamaffara jirti biyyoonni lamaan tunniin sadarkaa lamaffarratti argaman jechuudha bara 2006 ammas Itaaliitu irra deebi'ee fudhate dhugamatti biyyoonni kunniin biyyoota toppiidha biyyoota ciccimoo waancaa fudhachuudhaan beekaman jechaadha hedduu taphattoota bituunis hin beekaman maaliif ikoonomiin isaanii hangana hunda guddaa miti taphattootuma ofii irra caalatti leenjisuudhaan irratti jabaatanii hojjechuudhaan sadarkaa amma irra jiran kana gaanii jiran jechaadha bara 2010 Ispeeniitu fudhate yeroo jalqabaatiif bara 2014tti Jarmaniin ammas irra deebitee fudhate bara 2018tti bara dabree jechaadha waggaa afur duraadha Firaansiitu fudhate Firaansiin dhugamatti taphattoota bituudhaan akkasumas taphattoota biyya Afrikaa kanneen fudhachuudhaan sadarkaa tokkoffarra jirti yeroo ammaa kana Firaansiidhaaf biyyoonni taphatan Afrika irraa jechaadha taphattoota I think 18 yookaan 15 namni sadarkaa wanna irratti taphatochaadha beekamoon taphattoonni beekamoon addunyaa irratti beekaman kan Afrika irraa dhufan 18-15 jidduu kana jechaadha dhugamatti Afrikaa keessa biyyoota Afrikaa keessa taphattoota fudhachuudhaan taphattoota Afrikaatiin garee ofii guddisuudhaan biyyoonni addunyaa irratti beekamtu Faransaayidha akkasumatti immoo biyyoota addunyaa tana keessa Afrikaa jibbuudhaan ummata gurraacha kana goorillaa yookaan ummata jaldeessa jechuudhaan dhibeeleen garagaraa yeroo dhufan fakkeenyaaf koronaan bara durii bara dabre yeroo dhufe dhibeen koronaa yeroo kittibaanni dhufetti ummata Afrikaa irratti yookaan jaldeessa irratti yaalamuu qaba kan jedhe pirezidaantii biyya Faransiiti jechaadha hangana hunda ummata Afrikaa jibba ammas ammoo ummata Afrikaatitti namni fayyadamu biyya Faransaayii tana jechuudha keessattuu amantaa Islaamaa irraa jibba hangana hin jedhamne tokko qabdi Faransiin tun akkasumas taphattoota hedduu warra muslima ta'an Faransii keessatti bitamanii warri taphatan hedduudha kana achumatti akka hubattaniif barbaadeeti gaafii kiyyattiin dabraka gaafiin kiyya amma iddoo kanatti namoonni gaafii kana sirritti dhageeffatanii deebii keessan yeroo lafa keettan bifa bareedaa ta'in komantii keessan dheerisitanii maqaa keessan guutuu wajjin biyya jirtan wajjin akkanaaf keettan maaliifi tasa yoo tilmaamni keessan dhugaa isiniif ta'ee biyyi isin maqaa dhooytan sun waancaa kana geeba kana fudhattu taate badhaasa qarshii 10,000 qabdan gaafsan ammoo namni biraa dhufee deebii kana natu deebise komantiin kun kiyya anatu fudhachuu qaba jechuu danda'a kanaaf maqaa isin amma keettan kanaan gaafasan yoo deebii isin deebistan maqaa isin amma komantii irra keettan kanaan mallayni sun yookaan badhaasni keessan isiniif galfama jechaadha abbaan moo'ate qarshii 10,000 namoonni biyya alaa jiran hangana hundallee qarshiin 10,000 san isaan irratti maataran godhu garuu nama biyya keessa jiruuf daftara ijoolleen barattootaa daftara ittiin bitachuudhaaf qalama ittiin bitachuudhaaf qarshii mashaayii kiisii kaatanii deemuudhaaniif deemuuyyuu sun faayidaa isiniif qaba kanaaf tilmaamaatii yaadaati deebii kana deebisa yoo bifa gaariidhaan kuni deebifte gara biraatti gara fuulduraatti ammoo chaalenjiiwwan garagaraa isiniif qabadhee dhiyaadha so komantii keessan dheeressaati ifa godhaati akka dubbifamutti naaf kaa bara 2022 kana waancaa addunyaa yookaan geeba addunyaa eenyutu fudhata biyya kamtu fudhata jettanii tilmaamtan tilmaamni keessan dhugaa isinii taanaan abjuun keessan dhugaa isiniif taanaan badhaasni qarshii 10,000 bakka jirtanitti isiniif ergama so warroonni hiriyoota qabdan obboleen qabdan sheer godhaa fi viidiyoo kanarratti tilmaama isaanii kaayanii badhaafamuudhaaf akka gahan naaf godha gara fuulduraatti akkaataa viidiyoon kun itti deemetti ilaalee chaalenjii garagaraa isiniif dhiyeessuudhaan akka wal qarqaaraa deemnuun godha warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kanneen armaan dura maatii keenya turtan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan yeroo biraa qophii addaatiin deebinee wal argina hangasitti yeroo gaarii qabaadha yaala sheer waliif godha like godha yeroo gaarii qabaadha